Dhalattoonni Amaaraa ta'an dhimma sochii faannoo taasisaa jiru irratti osoo mari'atanii dhoksaan waraabamee OMN harka gale. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammed dhimma kanarratti yaada kennaniiru. Yeroo ammaa miidiyaa irratti ololli oofamaa jiru qeeqaa aartistii Qamar Yesuuf kan ilaallatudha. Egaan qophiilee keenya qindeeffannee isiniif dhufneerra. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcastii warreen maatii keenyan ta'in ammuma subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qeeqa qabdannuuf kaa share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisan affeerraa keenya. Qophii keenya wajjin turtii gaarii. Marii karaa onlaayiniitiin biyya keessaa fi biyya alaa irratti namoota hirmaachisuun taasifame kana irratti miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa Kiristaan Taaddalaa Gargaaraa Piroosoferaa Issibaaloo Damballaash namoota jedhaman dabalatee artiistoonnii fi aayyoonni naannichaa keessatti hirmaataniiru. Qondaalli olaanaa KFO fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammed bitootessa bara 2023 barruu mata duree haala keessa jirruu fi boqonnaa qabsoo itti aanu jedhu keessatti sochii gama Amaaraatiin taasifamaa jiru kana xiyyeeffannoo olaanaa fi tarsiimoo gaariin yoo ilaalin rakkoo guddaatu biyya mudata jechuun dhaame ture. Humnoonni Amaaraa olaantummaa gama bulchiinsaatiin biyyattii keessatti dhaban deebisuu fi maqaa qabsoo uummata Amaaraa jedhuun sochii kan jalqaban yoo ta'u kaayyoon qabsoo isaanii uummata Oromoo dhabamsiisuun Itoophiyaa bulchiinsa Amaaraa jalatti deebisuudha jedhamuun himame. Miseensi paarlaamaa Itoophiyaa Kiristaan Taaddalaa marii kana irratti kan hirmaatan yoo ta'u mirga uummata Amaaraa kan sarbamee fi waraanni mootummaa Oromootiin akka irratti baname dubbata. Namoota marii kana irratti hirmaatan keessaa namni maqaan isaa Malkee Makaanintii jedhamu uummanni Amaaraa magaalota Oromiyaa kanneen akka Finfinnee, Adaamaa, Jimmaa, Direedowaa, Aggaaroo, Harar, Shaashamannee, Gobbaa fi kanneen biroo hundeessisuu bulchuu dhabuun cinaatti dhiibamee jira jechuun dubbata. Namni biraa yaada OMN'if kenne ammoo gartuun finxaaleejii Amaaraa kun mootummaan osoo hin taane uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti xiyyeeffatanii sochii taasisaa jiru jechuun magaalonni maqaan dhaame hundi magaalota xiyyeeffannoo isaanii jala galanidha jedhama. Mootummaan faannoo hidhatee bosona jiru dura waan waajjiraalee mootummaa keessa buufatee jiru to'annoo jala oolchuu qaba kan jedhan yaada kennitoonni kan paarlaamaa keessa taa'ee ilaalcha faannoo tarkaanfachiisu of biratti dhiisanii kan biraa barbaaduun furmaata hin ta'u jedhanii. Gartuun ilaalcha jibba Oromummaa facaasaa jiru kun mootummaan Abiyyi mootummaa Oromooti jechuun uummata Amaaraa uummata Oromoo irratti dammaqsaa kan jiru yoo ta'u uummanni Oromoo dantaa aadaa mootummaa kana irraa argate waan hin jirree fi mirgaa fi dantaa isaa kabachiisuuf tokkummaan dhaabbachuu qaba jedhame. Itti aansuudhaan qeeqni yeroo ammaa miidiyaalee hawaasaa irratti deemaa jiru qeeqa aartistii Qamar Yesuuf irratti deemsifamaa jirudha. Qeeqa kanarratti aartistii Qamar Yesuuf waltajjii irratti osoo sirbuu yookaan osoo weellisuu alaabaan yookaan immoo faajjiin adda bilisummaa Oromoo irratti darbatamee ture. Haa ta'u malee aartistii Qamar Yesuuf bakkuma weellisaa jiru irratti arguudhaan callisee bira darbeera. Haa ta'u malee qeeqni kun jabaatee itti cimee jira. Maaliif kan jedhu garuu namoonni gaggaariin yookaan immoo aartistii Qamar Yesuuf deebisaa kennee jira. Aartistii Qamar Yesuuf akka jedhitti alaabaan kana otoonsaa kana yookaan yeroo kana bakka inni kufee jiruuti osoon kaase tarii wanti ne eeggatu waa biraadha. Aartistii Qamar Yesuuf shororkeessaadha jechuudhaan ne himachuu danda'u jedha. Itti aansuudhaan immoo yaada kanarratti kan kenne weellisaa jaallatamaaf kabajamaa aartistii Kadir Martuu akka toora tiktookii isaa irratti dubbate irratti aartistii Qamar Yesuuf utuu alaabaa kana bakka jiruuti kaasira ta'eeti yoona ilaalcha biraa keessa gala ta'uu danda'a. Yeroo hammaatti yookaan immoo bakka hammaatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo eenyuyyuu bakka inni jiru kaasuu hin danda'u jechuudhaan dubbateera. Abbaa itti gaafatamaa fi dhaabicha hanga hammaatti geggeessaa jiru Jaal Daawud Ibsaatitu kennaniyyuu alaabicha hin fuudhu. Miseensa KFO beekamaa fi jaallatamaa Dr. Mararaa Guddinaayyuu bakka sanaa hin kaasu. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammedis alaabaa kana otoo isatti darbatame ta'eeti bakka sanaa hin kaasu jechuudhaan aartistiin jaallatamaa fi kabajamaa Kadir Martuu toora tiktookii isaa irratti dubbateera. Yeroo ammaa ololli miidiyaalee garaagaraa irratti aartistii Qamar Yesuuf irratti leellifamaa jira. Kanas haa ta'u sanas haa ta'u garuu yeroo ammaatti olola walirratti oofuu dhiisuun waan bareedaadha jenna. Egaan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya qopheessee qindeessee kan sinfaana ture an Eebbisaa Taakkalaati. Waan faana turtaniif guddaa galatooma.